السلام عليكم. إذا جمامي غاريدا أورومون هررجدا بردي دمي تربان دبر خيسة مال خيسة دبر ريدا واني نتراسو بلشين سموتو ما دبر أمتا دي دمي تربان دبر خيسة واني نتفيد ما ترته مال واني نتفيد ما تر خيسة بلشوتا دبرتن كيستي موتوم مادان دويدا ولي جلودان موتوم ماداوجين ديمون دندين ينوتي فكين يافلو خلال لوتاتي برخودا سجل تمي تكرر عنك كم لما في لماتي نمني أرجع بلشاتوري جيتاچو بدانيتي جيتاچو بدانيدا هررجع على دغودتي أورو خنا دا في ساف خنم تغودتي namni itti dubbatu hin jiru abbaa fadhee hidha abbaa fadhee reeba abbaa fadhee kafadhe godha bara 1990 takka ranga 2002 jechuudha sanittaan Suudaan namni Harargee bulchaa ture obbo Jamaal Ahmad Janiin inni kun dhalataa Harargeeti dhalataan Harargee kun baatii 3 bulche kaan amata 12 bulchee beeke itti aan Suudaan obbo Taajuddin Abdurrahmaan Tajuddin baatii 4 bulche kana ma 12 bulche itti aan Suudaan obbo Abdulaziz Ahmad Muhammad obbo Abdulaziz amanamaadha OPDOdhaaf nama OPDOn amantee itti fayyadamaa turte keessaa nuti immoo Abdulaziz arrabsaa turre arramarra dhaabbadhee gaafa durgizeen Abdulaziz dhagaa darbusan sheenaan dhagamaa jechuun arrarra dhaabbadhe yoo namni kee bakka fadhe keessaa jiraate itti maxxanii waan inni ganda keetii godhuu danda'u irraa fayyadami isaas ummataa gad hin dhiisin isa duwidatti galleeti isa arrabsinee innillee waan ummata bira dhaga'u nutti murraa fagaatee khara hundaanu hongoyne jechuudha saniifu itti maxxannee isa san keenya godhannee yoo waan biraa dadhabe tanaar ta'uu deemaa if eeggadhaallee jee yoo nu dhaame irraa aaqilummaa qabaachuudha sanii akkas ta'uu dhabuun keenya hanqina guddaa nu miidha keessaa maaliif oromummaa tana naaf galaa namni hedduun irra wareegama kafallee jira namni hedduun irra du'ee jira Harargeen keessaa irra quncaatee jirti qabsoo oromoodhaa tana qunca'uu tanarraa kakaate sabboonummaan fiinxarra ba'urraa kakaate kaayoo ganama qabanne sanirraa mataa keenya jijjiiruu hin dandeenye ammoo ummanni nuufi mootummaa wal lolchiiseeti ifiifis mootummaa wajji dalagaa ifiifis asitu nuti kan nama kara lamarraa hongawee taane jechuudha mootummaarraan fayyadamne gamanaan fayyadamne idduu tanatti hiyyummaan arraan tana Harargee mashaqaatti buusaa jirtu buqqa'uun arraan tana Harargee qeerraa godaansisu jirtu tun tabara 26 keessa nuti facaafachaa turre gowwoomuudhaan jechuudha amma ta jechuun jirru immoo gowwoomuun qabnuudha amma taanaan bayyanannee ija teenya walitti deebisnee waan sila Harargee barbaachisu irratti dalaguu qabnaadha namni khayba lafa fadhe keessaa yoo jiraate kan biraa Nuureedha Harargee bulchee ture Nuureen amma tokko bulchee itti aanuudhaan namni hedduu bulchee khabiraa Damissee Yaachisooti innillee amanamaadha amanamaa Geetaachoo Badhaaneetu aangorra kaayyate namni amma biyya san bulchaa jiru obbo Taarraqany Bulultaati maaliif Harargeen ifiin if bulchuu hin dandeenye nama barate hin qabnu doktara hin qabnu Harargeen wanni ifiif bulchuu hin dandeenyeef ifta'uu maqaa dadhabdeef ifirra dhaabbachuu maqaa dadhabdeef ifirratti ifta'uu gizeen sinjee akka itti biitti deemtu laaluu dadhabu maaliif ganda tokko gizee dhayxee shaggooyyee taphattu ragada ganda sanii laalta dura akka itti gandi shaggooyyee taphatu laalteeti shaggooyyee buuta yookaan shaggooyyeen teeta ummataatiin adda taati akki gandi san itti shaggooyyee buu akka biraati akka ati itti dhiichisu jirtu akka biraatti haa jechuudha saniifuu nuti qabsoodhaaf amanamoo taaneeti
خايو غنما جنة ركو خيسة فنينة خراون دانو ملكاو دبنة جولين تني تبرت تيرانتنا ديجري لما قبتنيتي جماعة أبصاجرن إنجراني جولين تني رانتنا ديجري باتنيتي خمبل شخيسة دنيتشا فاجرن يور أو داي خيسة جماعة أبصاجرن چلنكو خيسة جماعة أبصاجرن مالف نمني خينيك أيه بولشون دندين هنا ما نمت مالف هنا ما نمني أما تديدم إيجاتون دا دعانا مت ربچات ورته موتوم ما جرتو جين أما نمتك أيه تبولشات شوداف موتوم ما سنسيك أقبنا موتوم ما جولولتك أيه تيجي نجانا آتاو سندن ديسو أيه تيجي فيفين بولش مالف أنا يون تيل دكان يون كبادة نمانيرا ننن دكان خيسة خايد نما نامنو نما نامون Harargee bulchuudhaafis isaanis nama amanan bakka biraarraa fidaniitti ergan tun dhaabbachuu qabdiidha bakki nuti marra jirru ilmaan Harargee ifiif bulchuu qabanidha rakkoolee jirtu keessaa gabaabsuudhaaf yoo yaanee kalaallu taate Harargee keessa lakkoofsi namaa fakkeenyaaf fudhadha Harargee bahaa lakkoofsi namaa Harargee bahaa miliyoona 4 kana keessa yoo kalaallu taate مليني أفران أرجع باخي سجرو كلا فيا خجرو في بوفتا فيا خجرو يولا لبوفتا فيا شني تجرا كلا فيا دبشني في سديت ميجات تجرا يوخنا دخل اللوتات تجاجل أو جنين بانا خران غارم ولا تخاك مكتيني بيتن يوم ما أنت نفكيني في ميدا قالوا لا فلان ميدا قالوا لا نمكما لبتوكو في دم سدي في لب سديت في تربك أبدي نمني بين نجرو ميدا قالوا لا فديس تغنى خيسب بوفتا فيا أنا فديس كيسا يجودا بوفتا فيا أفوري جرا بوفني فيا توكو أكا هيراتي نمكما كودشاني أنقد نمكما دي دمي شانيتي تجاجلو قب أكا هيراتي توبياتي سنيفو بوفتا فيا أفرنك أبنو خان خيستي يوني في نمكما كودشاني في دي دمي شانيتي خبا يسنتاتي نمكما جاتم ينقكما دباتو تجاجل أركتها يجورا نمني بوفتا فيا أنا ميدا قالوا لا خيسة جرو نمكما كودشاني ينقكما شنتمي شانير خنقو تجاجل أركتشان جرو يجو أصومو هررجين إفينيف بولشته هنك إنه خنيت قاتا جنتي غوتو تبدنا يجونتي يوني في خرابرات الله فكينيا في كلام فيا هررجي خيسة جرو دبشاني في سديتا ميجا فكينيا في كلام فيا توكو هكاي رأي توبياتي نمكما سدي أنغا نمكما شانيتي ولا نقبا تجاجل نقبا يونا ما هررجي باج خيسة جرو لالته نمني هررجي باج خيسة جرو نما ملينا أفور كلا فيا دبشاني سديتا مي فيو خير تطاته ملينا لما في كم دبسا في صدومي تو تجاجل أركتايتشو نمني تجاجل أركتشان جره نما مليانو توكوفي كما ترباتمي يجو إسين كن هنكينا نوتي إفينيف بولتو أبو رادوفي فكينياف جيتاچو بداني دا هررجي بكبوئي نيوتو چافي ورميارا بكبوئي جرا إلمان هررجيتي نو مالف جولين دريدوا بولچني ما جولين رمايا بولچني ما جولين ودا بولچني ما جولين بابلي بولچني نوتو هدون قمنا ديبه بكبراتي رغدو جرا وام من خينيا خيسا غدو قمنو ديسنه اوسوتا بباجلا قبنو قبنين جبيفتين تمن خينيا تبراتي في نار كافوسو اتفنو تاسيتيس تاچيتيس دبنه اغمنه افنه جرا من خيست نما منفي ترغتيتو قيت ارغا an your harargen jaramun dandenya an oromo dafuma godun dando that is where we are oromummanin an hararge falme narra irrattu cerbe hadai tuna birattan sanifu getacho badane calan qorrai dorgobe amata kuda didami torban kana hundaw calan qorrai parlama taw jira guyyaa calanqoo keessatti qotee bulaan keenya namni 17 nurraa ajjeefame qeesanii dorgome ummataan ani na filateetu nam 17 du'e jeen dubbate hin dubbanne
duute dhiiste sirran kaayanne osoo immoo ka ganda keetii ta'e ka calanqoosan paarlaamaa keessa jiraate abbaa kiyyaan maqaa arrabsa jaa gosa tiyyaan maqaa arrabsa jaa warra soddaatiin maqaa arrabsa jaa gandaan maqaa arrabsa jaa ganda kiyyaa namni du'u jiraa jeeti harka baasee dubbataa jechuudha. Ifiin if bulchuu jechuun waan laaftuu miti. Tan irratti ilaalchaan garagara ta'uu ni dandeenya. Harargeen jaaramuu ka dandeessu yoo nuti civilized if goone. Civilized if godhuu jechuun maali? Mana kana keessa namni jirtan hundi nu huccuu gosa takkaa kaayyattanii hin dhufne. Isin hundi nama ammoo nu hundi nama. Kophee gosa takkaa kaayyannee hin dhufne. Haalsi gosa takkaa kaayyannee hin dhufne. Nu hundi nama. Yaada gosa takkaa qabaachuu hin dandeenyu. Obboleeyyan haadha takkaatu garaan haadhaatu saara buqqeeti. Waan ati jaalattu ati jaalachuuf mirga yoo qabaatte an jibbuufis mirga kan qabu beekuu danda'u qabda. Waaniin an jibbu ati jaalachuuf akka mirga qabdu yoon an wallaale an dooktara ta'us piroofeesara ta'us an wallaalaadha. Maaliif waan ati jaalattu mirga keeti. Waaniin an jaaladhu mirga kiyya. Isii tana yoo wal keessummachiisuu dandeessee Harargeen jabaachuu dandeesse. Harargeen qarxaa siyaasaatii fi qorii siyaasaa keessaa bahuudha qabdi. Harargee deebitee jaaruudhaaf. Namuu diree ka qabuus, ka jaakeeta qabduus, ka koota qabuus, ka maal qabuus waan siyaasaa keenya waan siyaasaa keenya firraa baasnee akka ilma Harargee walitti dhufnee rakkoo Harargeedhaa falatti godhu. Nam miliyoona 3 nurraa buqqee bakka galuu dhabee taa'u jira. Finfinnee keessaa kadhattuun har'aan tana yaa'u sadaqaa naa buusaa jettu ilmaan Harargeeti. Dirree dhawaan fudhamte ilmaan Oromoo dirree dhawaarraa fudhanii Somaaleen akka jirtutti dirree dhawaa kontirool gootee dirree dhawaan si harkaa bahu jirti. Awwadaay diinagdeen kee si harkaa bahu jira. Jijjiga ol siixee har'a booda jijjiga durta Oromooti. Amma booda immoo jijjiga deeffachuuf lola guddaa si feesisa. Rakkoo Harargee keessaa ati bahachuu fi ilmaan kee habarsiifatteen ifiin if bulchitee jiraachuu yoo ka barbaaddu taate jaakeeta siyaasaa keenya waliin marannee achi keenyee akka ilmaan Harargeetti tokkoomnee dantaa Harargee dursinee yaa'uudha. Harargee first jennee tarkaanfachuu danda'u qabnaa jechuudha. Yookaan ammoo akkuma barree qorii hiyyeessaa tanamuu keessaa nyaatu taana rabbiin san isin hin godhin. Galatooma. Assalamu alaikum. Obbo Angaasaa Galatoomi. Wala dhagoon rakkoo maan qabu viiyuu adda addallee namni yoo qabaate. I think sanuman jechuu barbaada. Amma adde Faariyaa laayinarra jirti. Inshallah adde Faariyaa akkuma reefu jeetti aktivistii Oromoo qabnu keessaa especially waa'ee Harargee irratti xiyyeeffatee gaafii jimaati isaa taatu gaafii adda addaa kaastu isiidha. Hagura tartakka laannuuf mee dhaamsan isinii qabaa yaa ummata Harargee keenya dhaamsan isinii qabaa jetti adde Faariyaa Ali. Rakyat diperbolehkan tidak sama. Boleh dilanjutkan gimana Romo para gerarda ini tidak ada orang ini berkali kali kan atau dia apa dia tabdil dia dilanjut. Dan Sudan negara ini terjadi lagi itu karena ya dekat yang dekat kita lami Tuhan itu tapi jadi mereka sudah waris resminya sekali itu lagi dia ibu daerah dan kami ya ada sih selesai gara-gara tinggal di desa terus itu negara di desa ada terang kan orang
keessattuu carraa sirannaa kan nama yaa maaree ani yaada kanaaf guyyaa guyyaa haala